Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoonni madda walaabuu YouTube nageenyi keessan badhaadhaan nagaa galata Rabbii baga jiraattanii yeroo kana eedan jecha egaa arras viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Viidiyoon irraa kunis baay'ee tokko kan namatti toludha. Namoonni jalqaba channel kiyya faaraya taatan channel kiyya subscribe godhuu akkasuma viidiyoo kana hiriyoota keessaniif share godhuun dagatinaa jechuudha. Egaa kallattiin gara barnootichaatti yuugaa dabarru barnoonni irraan tanaa waa'ee Telegram barnoota wal fakkaatu lama qabadhee isiniif dhiyaadhe. Telegram fi WhatsApp irra barnoota waa'ee tokko waan namni hundi garuu irra caalaan keenya ni beeknaa kan beekni irraa haa baratu jechaaf qabadhee isiniif dhiyaadhe jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni WhatsApp groupii keessa jirtanii fi Telegram groupii keessa namni jirtan achirratti groupiin sun fakkeenyaaf wantoota akka suuraa, sagalee, viidiyoo fi wantoota adda addaa achirratti ergamuudha. Egaa bilbilli keenya yeroo garii suurawwan gara Telegram group irra jiran hunda isaa kan save godhuun bilbila keenya irra miidhaa geessisu hedduutu jira. Akkasuma WhatsAppinis ifumaa isaatii auto save kan godhu automatically kan save godhu jira jechuudha. Sababa kanaaf bilbilli keenya hedduu miidhaa keessa galti jechuudha. Fakkeenyaaf groupiin wantoota hedduudha kan achirratti haasamu viidiyoowwan akkasuma suuraa adda addaa bilbila keenya irratti save godhuun vaayirasii adda addaa achirratti akka uumne akkamitti godhuu dandeenya ka jedhu jalqaba Telegram irraa isin garsiisa. Telegram keessan keessa galuudhaan egaa sarara tuqaa sadii kanarratti tuqxu jechuudha. Sarara tuqaa sadii erga tuqxanii kaatanii setting irra tuqxu. Egaa setting irra tuqxanii kaatanii data and storage jedhu kanarratti tuqxu jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan asirratti groupii wantoota akka groupii keessa namoonni jirtan footoo fi akkasuma voice viidiyoowwan adda addaa faayilii muuziqii wantoota adda addaa kan ergamu kasini fi keessanii save gootanii malee kan namni fumaasa bilbilli fumaasaati akka saving goone godhuudhaaf isa auto media auto download media jedhu kana off goone jechuudha. Yoo duraan garana banaa jiraate amma haala kanaan banaa jira eegas off goone jechuudha. So ka WhatsApp irraa isin garsiisa. WhatsApp keessa galuudhaan setting WhatsApp kanarratti yeroo tokkoof hin tuqina iddoo kanarratti egaa haala kanaan tuqine setting jedhu kanarratti tuqina achi booda gad harkisuudhaan iddoo data and storage usage jedhu kanarratti yeroo tokko tuqina egaa haala kanaan tuqine kunoo wantoota sadii kana jira jechuudha. Asirrallee when using mobile data jedhu kanarratti fakkeenyaaf asirratti yeroo tokko tuqina isa kana kan right ta'ee jiru kana irraa balleessine jechuudha. Ofii keessanii daawunlood gootan malee footoo yeroo daataa fayyadamtu footoo akkamitti fi isaatii save godhaa haa jedhu kan jedhu irraa balleessitan jechuudha. Kanas yeroo gootanii okay gootu. Asillee yoo wifi fayyadamtu ifumaa isaatii footoo yookiin viidiyoowwan adda addaa kan WhatsApp irra jiran daawunlood akka godhu ka jedhu isa kanallee right akkanaa yoo duraan irra ture hunda isaa irra haquudhaan okay kan jedhu kanarratti tuqina jechuudha. Asirratti illee iddoo kanallee zero gootan jechuudha. Yoo duraan akka haala kanaan irra jiraate irraa kanas balleessuudhaan okay kan jedhu kana tuqxu. Egas booda kun kajalaa kun yoo banaa jiraate haala kanaan yoo banaa jiraates ni cuftu jechuudha haala kanaan. So fakkeenyaaf wantoonni adda addaa kan asirratti daawunlood ta'an hedduu tokko bilbila keenya miidhu waan ta'eef haala kanaan irraa fayyadamaa isin jedha. Bilbilli keessan akka isin harkaan guunneef wantoota kana fayyadamuun bilbila keessan memorii bilbila keessanii qusachuu dandeessu jechuudha. So barnoonni kun yoo isinitti tole like godhuun fi viidiyoo kana like godhuun akkasuma share godhuun hiriyoota keessanii affeera. Channel kiyya subscribe godhuun dagatinaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.